ምንም ነገር ላይ ሳይደረስ መቋጫ ላይ ሳይደረስ ደህና ሰንብቱ ደህና ዋሉ እንኳን ሳንባባል ነው የተለያየ ነው ማለት ይቻላል። የተቃዋሚው ጎራ ደግሞ አንድ ሊሆን ይችላል ወይ? በፍጹም አንድ ሊሆን አይችልም። አቶ ልደቱ ይሄንን እያዩ ለምንድን ነው የማይናገሩት? ራስን በራስ የማስተዳደር ወይንም የራስ ክልል መኖርን እንደ ስጋት የሚመለከትና የሚፈራው አቶ ልደቱ ከየት ነው የሰሙት? ከየት ነው ያመጡት? ይሄን ነገር ሽግግር የሚባለው ነገር ይሳካል ብዬ እምነት የለኝም። ለምን አቶ ልደቱ ያን ያህል ርቀው እንደሄዱ አላውቅም። ለምን እንደሄዱ የአንድነት የፖለቲካ ኃይሎች የሚባሉት ጭንብላቸውን ገለጥ ስታደርግ እነማን ናቸው? እውነት ለመናገር ከፈለግ ወደ ነበርንበት የመመለሻ ጊዜያችን አሁን ነው። ብልጽግና የራሱ ርዕዮት ያለው አይደለም። ከዚህም ከዛም ዝረፍ፣ በምንም አይነት መንገድ ብቻ ሀብት አግኝ፣ የመገንጠል ዓላማ አላቸው ይላል። ይህን ከየት እንዳመጣው አላውቅም። አቶ ልደቱ ሰዎች ከነ ህይወታቸው የተቀበሩት ኦሮሚያ ውስጥ አይደለም እንዴ? የራሳቸውን ጉድጓድ ቆፍረው አይናቸው እያየ አፈር የተመለሰባቸው ኦሮሞዎች አይደሉም እንዴ? እስከ መጨረሻው ሀገሪቱን ግጦ መብላት የሚፈልግ ስርዓት መሆኑን ማንም ያጠዋል ብዬ አላስብም። ምጽአተ ኢትዮጵያ የሚባለው ፕሮፐርሊ ይመጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ። erga dhiyoo kana waltajjiin marii adda addaa siyaasessitoota habashaa waliin geggeeffamuu eegalee as ejjennoo siyaasaa mooraa habashaa jiruu fi kan mooraa oromoo wal bira qabnee dhiyeessaa turreerra. Akkuma yeroo adda addaatti ibsamaa ture rakkoon siyaasa Itoophiyaa hudhee qabee ilaalcha mooraa kana lamaan jidduu jirudha. Mooraan habashaa ilaalcha tokkichummaa kan leellisuu fi sana deebisee gadi dhaabuuf kan hojjetu yommuu ta'u, mooraan oromoo fi kan saboota biroo garuu ilaalcha mirga hiree murteeffannaa, ilaalcha bilisummaa fi walqixxummaati. Lolli waggoota dheeraaf Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa ture ilaalcha olaantummaa barbaaduu fi ilaalcha bilisummaa fi walqixxummaa barbaaduu gidduutti akka ta'e ni beekama. Impeeriyaalistoonni nama jibbanii lafasaaf gaggaban eenyummaa sabootaa ukkaamsanii eenyummaa tokkichummaa Itoophiyaa qabatanii itti fufuu barbaadu. Itoophiyaan humnaan saboota irratti ijaaramte akka gara eenyummaa sabootaa ta'uutti guddattu hojjetu. Kanaafis siyaasa sabaa balfanii siyaasa lammummaa geggeessu. Itoophiyaan yoo irratti waliif galamellee gaaddisa walii galtee sabootaa taati malee eenyummaa ta'uu hin dandeessu. Gaaddisa sanayyuu ta'uu kan dandeessu haga saboonni irratti waliif galan qofatti. Yoo akkas ta'uu baate saboonni walii galtee sana ciranii eenyummaa isaanii qabaatanii biyya mataa isaanii ijaarrachuu danda'u. Impeeriyaalistoonni akka obbo Lidatuu Ayyaaluu garuu rakkoo Itoophiyaaf gaaffii sabootaa komatu. Har'a obbo Lidatuu fi siyaasessitoonni Oromoo tokko waltajjii tokko uummatanii yommuu mari'atanii fi ejjennoo waloo yommuu ibsan argina. Obbo Lidatuun bu'uurri ka'umsa qabsoosaa Itoophiyaa sabootarraa baraaruudha. Kana jechuun mirga bilisummaa fi hiree murteeffannaa sabootaa dura dhaabbachuudha. Siyaasessitoonni keenya obbo Lidatuu fi garee isaa waliin yommuu ejjennoo waloo qabaatanii socho'an obbo Lidatuutu gaaffii mirga hiree murteeffannaa sabootaa fudhatee beekamtii kenne moo jara keenyatu gaaffii mirga hiree murteeffannaa Oromoo dhiisee kan jedhu gaaffii yeroon deebisudha. Qaama eenyummaa Oromoo balleessuu sagantaa godhatee hojjetu qaama mirga uumamaa sabootaa dura dhaabbatu waliin bu'uura maalirra dhaabbatamee waliin haasa'amee ejjennoo waloo qabaachuurra ga'amee kan jedhus gaaffii guddaadha. Akkuma beekamu Itoophiyaan bara dheeraaf jeequmsaa fi waraana keessa jiraatte. Impeeriyaalistoonni akka obbo Lidatuu jeequmsa weerartoonnii fi qubattoonni uuman kanaaf gaafatama fudhachuu utuu qabanii saba weeraramee fi hacuucame gaafatama gochuu barbaadu. Saboonni hacuucamuu fi bitamuu diduu isaaniitiin jeequmsa hammaate kanaaf warri hacuucuu fi bituu malee hin yaanne qabsoo sabootaa gaafatamaa taasisu. Sirna federaalaa tolus badus kan saboota kana walitti hidhee jiru hadheeffatanii balaaleffatu. Sirni eenyummaa sabaa irratti ijaarame kun biyyattiif balaadhaa jedhanii amanu. Kanaafis eenyummaa sabummaa balleessanii tokkichummaa eenyummaa biyyaalessaa gadi dhaabuu barbaadu. Kana jechuun sabni hunduu afaan amaaraa akka dubbatu, lafti kan sabaa ta'uu nafe kan abbaa fedhee kan abbaa humna qabu akka ta'u, aadaa fi amantiin tokkicha akka ta'u, afaan sabootaa mana barnootaa fi waajjira mootummaa keessatti hojiirra akka oolle hawwu. Saboonni biyya kanaa harki caalaan sirni federaalaa kun yoo haala gaariidhaan hojiirra oolee kan deeggaran ta'u qorannoodhaan kan deeggaramedha. Impeeriyaalistoonni garuu faallaa fedhii sabootaa waan dhaabbataniif sirna tokkichummaa bara Atsee keessa ture deebisuuf hojjetu. Lafa hundayyuu kan keenyaa jedhu. Dhimma abbaa lafaa utuu hin taane dhimma qubattootaa fi weerartootaatu isaan dhiphisa. Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo dhiyootii as Lidatuu Ayyaaloo waliin tumsa uumanii socho'aa kan jiran ta'ullee barreeffamoota obbo Lidatuun barreessan irratti qeeqa jajjabaa dhiyeessaa turan.
obbo Lidatuun tokkichummaa kan leellisu mirga bilisummaa fi hiree murteeffannaa dura kan dhaabbatu ta'uunsaa utuu beekamu obbo Baqqalaa fi gareen isaanii maalirra dhaabbatanii walii galanii socho'uu akka eegalan isaanumaaf dhiifne yaada obbo Baqqalaan barreeffama obbo Lidatu irratti kennaa turan ilaalla። የሀገሪቱን ችግር ያስቀምጡበት ሁኔታ ከዚህ በፊትም ያስቀምጡበት ነው። አንድና አንድ ነው። እሳቸው የሚሉት የሁሉ ችግር የመጣው አሁን ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምን ስለተገበርን ነው፣ ያንን ስለተቀበልን ነው፣ ወይንም ደግሞ ብሔርተኝነትን ያማከለ ብሔርተኝነትን መዋቅራዊ ያደረገ አስተዳደር በመዘርጋቱ ነው የሚል እምነት ነው ያላቸው። ከዚህ በፊትም ሲሉት የነበረ ነው። ይሄ ብዙ ማስገራሚ ነገር አይደለም። ያንኑ ነው መልሶ ለመተንተን የሞከሩት። ነገር ግን ይሄ እውነት መሆኑን በማናቸውም መንገድ ከዚህ በፊትም ስንጠይቅ እንደነበረው ይህንን ማረጋገጥ የሚችሉበት አንድም ነገር የለም። ግሮች ብጥብጦች አሉ በብሔሮች ወይም ደግሞ በተለያዩ ብሔረሰቦች መካከል አንዳንድ ግጭቶች ይኖራሉ። ግን ያንን ያመለክታል ወይ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ወይንም ደግሞ አሁን ያለው የቋንቋ ፌደራሊዝም እነሱ የጎሳ ፌደራሊዝም የሚሉት ያ ነው ወይ ያንን ያመጣው? ይሄ ለመሆኑ አንዳችም ማረጋገጫ የለም። ከዚህ በፊትም ስንጠይቅ የነበረው ያው አቶ ልደቱም ደጋግሞ ያንኑ ስለሚናገሩ እኛም ያንኑ ደግመን ለመናገር እንገደዳለን ማለት ነው። ይሄ መሆኑን ሌሎችም ቬሪየብሎች ኮንትሮል አድርገው ወይንም ደግሞ በሌላ ምክንያት እንዳልሆነ ሊያሳዩን የሚችሉበት መንገድ አለ ወይ ብለን ስንጠይቅ አንዳቸውም ያመጡ የለም። እንደውም ከተወሰነ ዓመታት በፊት አንድ የወጣ በአፍሮ ባሮሜትር በሚባል ድርጅት አማካኝነት የወጣው ሪሰርች እንደሚያመለክተው የጥናት ጽሑፍ እንደሚያመለክተው እሱ እንግዲህ ጥናት ተደርጎ በደንብ ሳምፕል ተሰብስቦ በማስረጃ እና በዳታ ታግዞ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ትንተና ተሰጥቶበት የቀረበ ጥናት ነው። በጥናቱ መሰረት አብዛኛው ህዝብ አሁን ያለውን የመንግስት አወቃቀር እንደሚደግፍ፣ እንደሚወድ፣ ጥቂት ማሻሻሎች ብቻ ወይንም ደግሞ ተግባራዊነቱ ላይ ችግር እንዳለ የሚያመለክት ነው እንጂ ሌላ የሚያመለክት ነገር አላየሁም። ሰዎች ሚዲያ ላይ ወጥተው ይናገራሉ። ሌሎቹ ደግሞ ያንን እየተቀባበሉ ብዙ ሰው ስለተናገረው እውነት እንዲመስል ያንን ይቀጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእኔ ግምት አሁን ላለንበት ውጥንቅጥ፣ አሁን ላለንበት ችግር ዋና መንስኤ ነው ብዬ የምወስደው መጀመሪያውኑ በሽግግሩ ወቅት ከነበሩት 3 አመለካከቶች ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። ሽግግሩ በሚመጣበት ጊዜ 2018 በፈረንጆቹ ማለት ነው በሚመጣበት ጊዜ 3 አመለካከቶች ነበሩ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ እንደኔ አይነት ሰው የተመኘው ወይንም ደግሞ ይሆናል ብሎ የጠበቀው ሌላ ነው። እኔ የጠበቁት ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ስራ ላይ ያልዋለው ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ራስን በራስ የማስተዳደር፣ የራስን እድል በራስ የመወሰን፣ በራስ ሪሶርስ የመጠቀም የማንነት ጥያቄዎች በትክክል ተመልሰው ህዝቦች በራሳቸው ቋንቋና የራሳቸውን ባህል የማዳበር መብታቸው ሙሉ በሙሉ ተከብሮላቸው ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ጋር ሁሉም ተባብሮ የሚኖርበት ስርዓት ወደፊት ይፈጠራል፣ ለዛም መንገድ ይከፈታል የሚል እምነት ነበረኝ። ይሄ በህብረ ብሔራዊ ጎራ አቶ ልደቱ በንዑስ ብሔርተኝነቱ እሳቸው ብለው በሚጠሩት ጎራ ያለ አስተሳሰብ ነው። አሁን በሌላው በኩል አገራዊ ፖለቲካ በሚያራምዱ ተብሎ ወይንም ደግሞ በትክክለኛው ስም ብንጠራ በአህዳዊው በኩል ያለው ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረው ስርዓት ወይንም በ27 ዓመት የሞከርነው ስርዓት ተገቢ አይደለም፣ ይህ ለዛ እውቅና ያለ መስጠት፣ በአንድ ቋንቋ የመጠቀም፣ አንድን ባህል አጠናክሮ የመያዝ እና ሁሉንም ወደ አንድ እንስራ ውስጥ የመቀቀል ወደ ነበርንበት የመመለሻ ጊዜያችን አሁን ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ልንጠቀምበት ይገባል የሚል አስተሳሰብ እንደነበረ ነው እኔ የማምነው። እነዚህ ሁለቱ አስተሳሰቦች መሀል ደግሞ ብቅ ያለው የመንግስት ቡድን ደግሞ አለ። አሁን ስርዓቱን ይዞ ያለው አገዛዝ ደግሞ አለ። እሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ማንም ከዚህኛውም ጎራ ከዛኛውም ጎራ ሳይሆን
ይሄኛው ርዕዮት ወይንም ደግሞ አስተሳሰብ ልክ ነው ወይም ያኛው አስተሳሰብ ልክ አይደለም ከማለት ተቆጥቦ በማናቸውም መንገድ ስልጣን ላይ ሊያቆየው የሚችለውን ነገር ሁሉ የሚቀበል ያንን የሚወስድ አገዛዝ ነው ብቅ ያለው። ስለዚህ ምንድን ያደረገው? በመጀመሪያ ደረጃ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉት እነዚህ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲዎች ናቸው ወይንም ደግሞ የፌዴራሊስቱ ጎራ ነው ብሎ ስለሚያስብ እንትንም ያላቸው ወታደርም ያላቸው መሳሪያም ያላቸው ድጋፍም ያላቸው እንደ ቲፒኤልኤፍ እንደ ኦኤልኤፍ እንደ ኦኤንኤልኤፍ የመሳሰሉት እነዚህ ስለሆኑ እነዚህ መዳከም አለባቸው። እነዚህ ካልተዳከሙ እኔ ስልጣን ላይ መቆየት አልችልም በሚል ሌሎቹን የአንድነት ተሟጋች የሚመስሉትን ከጎኑ አሰልፎ እነሱን በመውጋት ላይ ተሰለፈ ማለት ነው። ይሄ ሶስት ጎራ ነው የተፈጠረው። ያ እነሱ ከተዳከሙ በኋላ እነሱን አዳክም ያለው ባለው ሰዓት ደግሞ እነዚህ ወደ ቀድሞው ሊመልሰን ነው የመንግስት ወደዛ የመመለስ መንገድ ይዘናል ብሎ ባሰቡበት ሰዓት ደግሞ የለም እኔ ስልጣኔን አልለቅም ወደዛ መመለስ አንችልም የሚል መሆኑን ሲያገኙ ደግሞ እንደገና ከነሱ ጋር ደግሞ እርስ በራሳቸው ደግሞ ጦርነት ተከፋፈቱ ማለት ነው። ሞቱማን ኢትዮጵያ አማኩን ከን ፓርቲ ብልጽግና irraa ijaarame waggoota gara jalqabaa haga waggaa lamaa yookiin haga waggaa sadiitti humnoota siyaasaa Itoophiyaa fiixee lamaan irra jiran gidduu dhaabbate al tokko gara warra tokkichummaatti al tokko gara warra sirna federaalaatti mimmiliqaa jiraate. Sababa kanaaf humnoonni bilisummaa fi humnoonni tokkichummaa akka daran wal dura dhaabbatan taasisaa ture. Yeroo dhiyoo as garuu biltsiginnaan ilaalcha gama lachuu dhiisee qofaatti of baasee garee sadaffaa ta'ee dhiyaate. Yeroo kanatti humnoonni siyaasaa ilaalcha araaramuu hin dandeenye qaban qaama humna sadaffaa ta'ee dhiyaate kana buqqisuuf tumsa uummataa jiru. Tumsi kunis fedhii waloo irratti kan ijaaramu ta'uu hin danda'u. Humnoonni Habashaa wal qixxummaa fi hiree murteeffannaa sabootaa hin fudhatan. Keessumaa mirga bilisummaa fi hiree murteeffannaa Oromoo tasumaa hin fudhatan. Oromoon immoo ilaalcha tokkichummaa kan lubbuu miliyoonotaa kaffalee ofirraa buqqisee deebisee fudhachuuf qophii miti. Gareen kun lamaan wal tumsanii humna sadaffaa kana buqqisuu yoo danda'an illee waliigaltee qabaatanii itti fufuun isaanii hin yaadamu. Jeequmsa boodas gara jeequmsaatti ce'amaa kan jedhu yaaddoo namoota hedduuti. Humni gaaffiin sabootaa yaaddoodhaa jedhu biyya akkamii ijaaruu akka yaaduu ifaadha. Humni hiree murteeffannaatti amanus biyya akkamii ijaaruu akka barbaadu ifa. Humnoonni tokkichummaa leellisan kanneen akka obbo Lidatuu faa gara mirga hiree murteeffannaa fudhachuutti yoo dhufan injifannoo qabsoon bilisummaa Oromoo fide ta'ee galmaa'uu qaba. Dhiyeenya kana obbo Lidatuun yoo tokkichummaan Itoophiyummaa milkaa'uu baate sadarkaa lammaffaatti ollaa gaarii ta'uun filatamaadha jedhanii turan. Kun jijjiirama guddaa mooraa Habashaa keessaa mul'ate ta'us mirga hiree murteeffannaa sabootaa sadarkaa lammaffaa ta'uu hin qabu. Qabsoon Oromoo qaama kamiyyuu waliinuu kan haasa'u mirga hiree murteeffannaa irra dhaabbatee ta'uu qaba. Maddi rakkoo biyya kanaa inni guddaan humnoota tokkichummaa leellisan kanneen qabsoon isaanii weeraruu fi babal'achuu ta'edha. Obbo Baqqalaan kana gadi jabeessanii ibsanii turan. ብልጽግና የራሱ ርዕዮት ያለው አይደለም። የራሱ ይሄ ይሆናል አይሆንም ዛሬ የተከተለውን ነገ ለመከተሉ ማረጋገጫ የሌለው ዛሬ የሚደግፈውን ነገር ነገ መልሶ ደግሞ እንደማይበላው ምንም ማረጋገጫ የሌለው ስርዓቱን ከዚህኛውም ከዛኛውም ልትመድበው የምትችለው አይደለም። የኔ አመለካከት እንደዛ ነው። በሁለቱም ጎራ ሳይሆን በመሃል ይዞ የራሱን ኢንትረስት ብቻ የሚያስ